daawwattoota chaanalii keenyaa yeroo darbee barnoota afaan Oromoo waliin eegallee turre jechuudha. Barnoota afaan Oromoo keessatti waa'ee sagalee gabaabaa fi sagalee dheeraati kan waliin barannee turre jechuudha. Sagalee akkuma yeroo darbee wajjin barannetti sagalee gabaabaan kan uumamu yeroo dubbachiistuun tokkittiin jecha keessatti dhuftu jenneeti jechuudha. Kutaa tokkoffaa keessatti kan laalle. Inni kan biraa yeroo dubbachiiftuun jecha keessatti lama taatee dhuftu immoo sagalee dheeraan kan uumamu ta'uusaas waliigalleetti kan bira dabarre jechuudha. Egaa as keessatti fakkeenyaaf kan laallu waa'ee sagalee gabaabaa fi sagalee dheeraa yeroo haasofnu waa'ee dubbachiiftuu haasofnaa jechuudha. Akka waliigalaatti waa'ee sagalee dheeraa fi sagalee gabaabaa kan haasofnu akka waliigalaatti waa'ee sagalee yookiis immoo qubee dubbachiiftuutti kan haasofnu. Kanaaf sagalee dheeraa fi sagalee gabaabaan qubee dubbachiiftuu irratti kan hundaa'u ta'uusaa hubachuu qabdu akkuma yeroo darbee wajjin laalle jechuudha. Har'a immoo mata duree barnoota keenya har'aa kan utuu hin jalqabin chaanala keenya afaan Oromoo Tube jedhu subscribe, share, commentii fi like godhaadha. Inni kun immoo sababiin isaa barnoota nun karaa kanaan isinii dabarsinu isin qaqqabaa yeroodhaan chaanala keessan irra yookiis immoo toora keessan irra gala waan ta'eef isa sana like, share, commentii fi subscribe nun hawwatinaa isiniin jenna. Egaa kallattiidhumaan mata duree barnoota keenya har'aatti kan jennu jechuudha. Mata dureen barnoota keenya har'aa immoo yeroo darbe gaasinii tuqeen ture sagaleewwan afaan Oromoo 6 isaanis sagalee gabaabaa, sagalee dheeraa, sagalee jabaa fi sagalee laafaa, sagalee rabutaa fi sagalee hudhaadha kan jedhaman jechuudha. Akka waliigalaatti afaan Oromoo dubbisuudhaaf sagaleewwan nu gargaaran isaan kana kutaa tokkoffaa yeroo darbe eegallee turreeti. Haa ta'u har'a kan ilaallu kutaa lammaffaasaa waa'ee sagalee jabaa fi waa'ee sagalee laafaati jechuudha. Akka seensaatti waa'ee sagalee jabaa fi waa'ee sagalee laafaa odeessuudhaaf dirqama qubee dubbifamaa beekuun dirqama. Akkuma durattis ni tuqe waa'ee sagalee gabaabduu fi sagaleen tokko yookiis immoo jechi tokko jecha gabaabaadha yookiis immoo jecha dheeraadha jennee adda baasuudhaaf maalirratti hundoomna? Qubee dubbachiiftuu irratti kan hundoomnu ta'uusaati. Qubee dubbachiiftuun A, E, I, O, U jenne sharan sana irratti kan hundoomnu waa'ee sagalee gabaabaa fi sagalee dheeraati. Har'a immoo kan laallu waa'ee sagalee jabaa fi sagalee laafaa yookiin immoo akka waliigalaatti waa'ee qubee dubbifamaa kan laallu ta'a jechuudha. Egaa sagalee jabaa kan jennuun jechi tokko sagalee jabaa qaba yookiis immoo sagaleen tokko jabaadha jennee dubbachuudhaaf waa'ee dubbifamaa beekuun dirqama jechuudha. Akka waliigalaatti sagalee jabaan kan uumamu jecha keessatti yeroo dubbifamaan tokko lama ta'ee barreeffamudha. Akka waliigalaatti sagalee jabaa jechuun yeroo dubbifamaan tokko jecha keessatti lama ta'ee barreeffamu kan uumamudha. Fakkeenyaaf dubbifamaa abbaan jecha keessatti lama ta'ee yoo barreeffame sagalee jabaa uuma. Akkasumas dubbifamaa caan jecha keessatti lama ta'ee yoo barreeffame sagalee jabaa uuma. Dubbifamaa daanis jecha keessatti lama ta'ee yoo barreeffame sagalee jabaa uuma. Dubbifamoonni baadhaa fi hanga zaatti jiran hundi isaanii yeroo lama ta'anii tokkittiin isaanii lama ta'anii barreeffaman sagalee jabaa uumu. Fakkeenyaaf ba, ca, da, fa, ga, ha fi isaan kun hundi isaanii iyyuu yeroo jecha keessatti lama ta'anii tokkittiin isaanii lama ta'anii barreeffaman sagalee jabaa uumu. Jecha keessatti haalaalluti fakkeenyaaf baadha yoo fudhanne jecha keessatti baan kun yeroo lama ta'ee barreeffamu sagalee jabaa kan uumu ta'uusaati. Kanaaf amma jecha kana salphaadhumatti barreessuus dubbisuus dandeenya jechuudha. Abbaa jennaan jechuudha. Abbaa jennaan sababiin isaa
yookiin ammoo sababii nun abbaa jennee jecha kana dubbinne qubee baan iddoo kanatti lama waan taateef qubee baan yookiin ammoo dubbifamaa baan jecha keessatti lama waan taateef sagalee kan jabeessinee dubbifna jechuudha. Akka waliigalaatti jechoota jaboo yookiis immoo sagalee jabaa dubbisuudhaaf yookiis immoo ennaa dubbifamaan gosti tokko lama ta'ee yookiis immoo dubbifamaan tokko lama ta'ee barreeffamu ennaa dubbifnu sagalee keenya jabeessineetu dubbifnu. Kanaaf kana abbaa jenna jechuudha. Abbaa jenna. Abbaa sababiin isaa baatu lama ta'e waan ta'eef iddoo kanattis gaafa ilaallu haaluma wal fakkaatuun isa kana immoo maal jenna jechuudha. Caan lama. Caan jecha keessatti lama ta'e ennaa barreeffamu caan jecha keessatti lama ta'e ennaa barreeffamu sagalee jabaa uuma jechuudha. Fakkeenyaaf caacuu, caacuu, baacuu yoo jenne amma caacuu yoo jenne fakkeenyaaf caan iddoo kanatti lama ta'uu isaati jechuudha. Kanaaf jechi kun caacuu jedha malee caacuu hin jedhu, hin laafa, hin jabaata malee. Kanaaf jechi tokko hin jabaata ennaa jennuun dubbifamaatu lama ta'a jechuudha. Akka waliigalaatti jecha keessatti dubbifamaa lama yoo agarre sagalee keenya jabeessineetu dubbifnu. Sagalee keenya jabeessinee dubbifnu. Kanaaf caacuu jenna. Asiis qubee kana yoo fudhanne qubee maqaan isaa addaa jedhamudha. Qubee maqaan isaa addaa jedhamu kana immoo jecha keessatti lama ta'ee yoo barreeffame sagalee keenya jabeessinee kan dubbifnu ta'uu isaati. Sababiin isaas ennaa qubeen dubbifamaan lama ta'ee jecha keessatti barreeffamu sagalee jabaa uuma waan ta'eef. Akka fakkeenyaatti yoo fudhanne jecha kana addanaa addaa lama waan ta'eef baddaa jennee dubbifnu. Maal jennee dubbifna? Baddaa, baddaa, baddaa jennee dubbifna jechuudha. Kan jabeessineef yookiis immoo jecha kana kokkoksinee kan dubbanneef sababa qubeen daan lama ta'eef jechuudha. Sababa qubeen daan lama ta'eef. Kanaaf baddaa jennee dubbifna jechuudha. Akkasuma qubee faan illee jecha keessatti lama ta'ee yoo dhufe jecha tokko keessatti qubee faan lama ta'ee yoo dhufe akkuma armaan dura an ibsetti sagalee jabaa kan uumu ta'uu isaati. Fakkeenyaaf tuffii, 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 tuffii kan jenneef amma tuffii hin jenne amma nun maal jenne tuffii jenne. Maaliif tuffii jenne qubee faan lama waan ta'eef meeqa waan ta'eef lama waan ta'eef. Kanaafuu sagalee jabaa qaba iddoo kanatti jechuudha. Inni kan biraa gaa. Gaa. Qubeen kun maqaan isaa gaa jedhama. Qubee gaan kun lama ta'ee yoo barreeffame jecha keessatti lama ta'ee yoo barreeffame sagalee jabaa kan uumu ta'uu isaati. Fakkeenyaaf jecha faaggaa, faaggaa, faaggaa jecha jedhu keessatti gaan lama jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti amma gaan lama waan ta'eef sagalee keenya jabeessineetti kan dubbifnu faaggaa jenna malee faagaa hin jennu. Faaggaa, faaggaa, faaggaa jenna. Saggoo kan jedhu keessatti fakkeenyaaf jecha saggoo jedhu keessatti gaan lama ta'uu isaati. Kanaaf akka waliigalaatti yeroo jecha tokko dubbannu wanti sun iddoo ta'etti kan kokkoksinee dubbannu yoo ta'e yookiis immoo kan cimsinee dubbannu yoo ta'e sagalee jabaa qaba jechuudha. Kanaaf iddoo cimsinee dubbannu sanatti yookiis immoo qubee irra geenya cimsinee dubbannu sanarratti jabeessuu qabna innaa barreessinu jechuudha. Akkasumallee innaa dubbifnu dubbisuu keessatti egaa armaan dura isinitti dubbadheera. Dubbisuudhaaf yookiis immoo barreessuudhaaf sagaleewwan afaan Oromoo ja'antu nu gargaara jenne. Kanaaf ammas keessatti jecha tokko dubbisuudhaaf dirqama yoo qubee dubbifamaan gosti tokkitti walitti aanee kan jiru ta'e yookiis immoo dubbifamaan gosti tokkitti lama ta'ee barreeffamee kan jiru yoo ta'e sagalee keenya jabeessinee dubbifna jechuudha. Maal goone dubbifna? Sagalee keenya jabeessineetu dubbifnaa jechuudha. Kanaaf akka waliigalaatti sagalee jabaan kan uumamu yeroo
dubbifamaan tokkittiin lama ta'ee jecha keessatti barreeffame. Yeroo dubbifamaan tokkittiin lama ta'ee jecha keessatti barreeffame, fakkeenyaaf baa fi baan yookiis immoo qubee baan lama ta'ee yoo barreeffame yookiin dubbifamaa baan lama ta'ee yoo barreeffame, caan lama ta'ee yoo barreeffame, daanis akkasuma, faanis akkasuma, gaanis, kaanis, laanis, maanis akkasuma jechuudha. Agazaatti lama ta'anii yoo barreeffaman sagalee jabaa kan qabu ta'uu isaati. Kanaafuu itti xiyyeeffachuu qabna. Yeroo barreessinus ta'ee yeroo dubbannus waan kanatti xiyyeeffachuu qabna jechuudha. Kanaafuu fakkeenyaaf abbaa jechuu dandeenya, caacuu jechuu dandeenya, baddaa jechuu dandeenya, tuffii jechuu dandeenya, faaggaa jechuu dandeenya. Kanaaf kan kana fakkaatan jechoonni miliyoonaan lakkaa'amantu jira. Kanaaf akka waliigalaatti wanti isin hubachuu qabdan yeroo dubbinu jecha tokko qubee dubbifamaa wal fakkaatu lama yookiis immoo qubee dubbifamaa gosa tokko lama ta'ee barreeffame yoo agarre maal goona? Sagalee keenya jabeessineetu dubbifna jechuudha. Sagalee keenya maal goone dubbifna? Jabeessineetu kan dubbifnu ta'uu isaati. Inni kan biraa mata duree keenya irraatiin kan wal qabatu inni lammaffaan ammoo sagalee laafaa. Sagalee laafaa kan jennuun ammoo faallaa sagalee jabaa yeroo dubbifamaan tokko qofaa isaa barreeffamu kan uumamudha. Dubbifamaan warreen amma baa, caa, daa, faa, gaa jennee haga zaatti tarreessine sun yeroo tokko ta'anii barreeffaman. Jecha keessatti yeroo tokko qofa ta'anii barreeffaman sagalee akkamiitu uumamaa? Sagalee laafaatu uumama. Egaa kanaan dura isinitti dubbadhee kanaan dura akkuma isin barsiise sagalee jabaan dubbifamaa lamaa jenna. Amma immoo sagalee laafaa kan jennu immoo dubbifamaa tokko. Akka waliigalaatti gaafa sagalee laafaa fi sagalee jabaa waa'ee isaa dubbannu waa'ee qubee dubbifamaa dubbanna. Waa'ee qubee dubbifamaa dubbanna. Kanaaf dubbifamaan jecha keessatti yoomiyyuu qofaasaa dhufe taanaan yookiis immoo tokko ta'ee dhufe taanaan sagalee laafaa qaba. Kanaaf innaa dubbifnu akkam goonee dubbifna? Laaffisneetu dubbifna. Akkam goonee dubbifna? Jecha sana laaffifne dubbifna. Yoo maal ta'e? Yoo dubbifamaan jecha keessatti qofaasaa dhufe yookiis immoo tokko qofa ta'ee barreeffame. Akka fakkeenyaatti yoo ilaalle baan jecha keessatti tokko qofa ta'ee yoo barreeffame sagalee laafaa uuma. Kanaaf laaffifnee dubbifna. Hin jabeessinu jechuudha. Hin jabeessinu. Inni kan biraa caanis qophaasaa yoo dhufe ni laaffifna jechuudha. Jecha keessatti daanis akkasuma, faanis akkasuma, gaanis akkasuma, haanis agazaatti qubeewwan dubbifamaa jiran hundi isaanii jecha keessatti tokko ta'anii yoo barreeffaman, jecha keessatti tokko ta'anii yoo barreeffaman sagalee laafaa kan uuman ta'uu isaati. Isinitti meera amma dubbadheera. Waa'ee sagalee jabaa fi sagalee laafaa innaa haasofnu waa'ee dubbachiistuu osoo hin taane waa'ee dubbifamaa haasofna. Waa'ee dubbifamaa dubbanna. Amma ishee kana iddoo kanatti waa'ee dubbachiistuu kanaa ilaalla. Waa'ee maal ilaalla? Waa'ee dubbifamaa gidduu kanaa ilaalla. Addanattis waa'ee dubbifamaa kanaa ilaalla. Addanattis waa'ee dubbifamaa kanaa ilaalla. Addanattis akkasuma. Waa'ee maalii keessatti? Sagalee jabaa fi laafaa keessatti. Sagalee tokko laafaadha yookiis immoo jabaadha jennee adda baasuudhaaf waa'ee dubbifamaa ilaalla jechuudha. Waa'ee dubbifamaa gidduu kana jiru ilaalla jechuudha. Kanaafuu keenyaaf baan qofaasaa barreeffame jecha kana keessatti qofaasaa barreeffamee jira. Kanaaf amma kanaan laafifnee dubbifnaa jechuudha. Kaaba jenna. Kaaba hin jenne. Maaliif hin jenne? Dubbifamaan kun maal waan taateef? Tokkittii waan taateef. Tokkittii waan taateef kaaba hin jennu. Innaa barreessinus akkasuma, innaa dubbifnus akkasuma jechuudha. Inni kan biraa kanaan maal jenna jechuudha. Kanaafuu kaaba jenna. Inni kan biraa baacaa jecha jedhu keessatti
Caan amma iddoo kanatti tokkittii taatee barreeffamte. Kanaaf sagalee keenya laafifnee baacaa jennee dubbifnu. Baacaa jennee dubbifnu jechuudha. Sababiin isaa baacaa hin jenne. Maaliif hin jenne? Dubbifama meeqa waan taateef? Tokko qofa waan taateef. Inni kan biraa keenyaaf jecha kana hin dubbifnu sodaa jenna. Soddaa hin jenne. Sababiin isaa qubeedhaan iddoo kana jirtu meeqa qofa waan taateef tokko qofa waan taateef jechuudha. Amma waan kanaan jecha kanaan faan obaasaa barreeffamee jira. Kanaaf lafa jedha. Laffa hin jenne. Sababiin isaa dubbifama meeqa waan taateef tokkittii waan taateef yookiis immoo qubee dubbifamaa faan jecha kana keessatti obaasaa hiriira. Kanaan amma laga jenna. Sababiin isaa maaliif dubbifamaa gaara tokkittii ta'ee waan barreeffameef akka waliigalaatti wanta nu laaluu qabnu jecha tokko keessatti jecha barreeffamee jiru keessatti sagaleen barreeffamee jiru yookiis immoo jechi barreeffamee jiru sun jecha laafaa yookiis sagalee laafaa qaba moo sagalee jabaa qaba jennee adda baasuudhaaf waa'ee qubee dubbifamaa laalla. Qubee dubbifamaan yoo lama ta'e jecha barreeffamee jiru sana keessatti qubee dubbifamaan yoo lama ta'e kanneen akka caa, daa, baan isaan kun hundi isaanii yoo lama ta'anii dhufan sagalee jabaa kan qabu ta'uu isaati. Kanaaf gabaabaadhumatti isaan kana innaa agarru sagalee keenya jabeessineetti kan dubbifnu. Amma kanaan abaa hin jennu, abbaa jenna. Sababiin isaa baan lama waan ta'eef. Inni iddoo kanatti immoo fakkeenyaaf kaabba hin jennu. Yeroo qubee dubbifamaan tokko qofaa ta'ee innaa dhufu sagalee keenya maal goona? Ni laaffisna jechuudha. Kaaba jenna malee kaabba hin jennu. Waan biraa hin jennu jechuudha. Akka waliigalaatti waan nu hubachuu qabnu qubee dubbifamaan jecha tokkittii yoo ta'e sagaleen keenya hin laafa. Laafifnee dubbifnaa sagalee laafaa qaba. Qubee dubbifamaan immoo jecha keessatti lama ta'ee yoo barreeffame yookiis immoo tokkittiimti ishee al lama yookiis yeroo lama yoo barreeffamte immoo sagalee jabaa qabdi. Jabeessinee dubbifna kan jedhudha. Xumurarratti barnoonni keenya yoo isinitti tole barnoonni keenya kan karaa chaanalii Afaan Oromoo Tube jedhu kanaa darbu yoo isinitti tole like, share fi commentii nu godhaa. Dogoggorri yoo jiraate yookiis immoo waan addaa yoo jiraate immoo nutti himaadha. Inni kan biraa chaanala kana miseensa ta'uudhaaf yookiis immoo chaanala kana jajjabeessuudhaaf subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Waan nu dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Galatooma.